سورة وهم تكك أبتا بيته واللالان سيدي قرورة يو سيدورة أبته سيفايدا جتشو خيسان يروك أبسو قوتوسان كيست أكنا جتشاتورت واللالان سيدي قرورة يو سيدورة أبته سيفايدا فايدا واللالا كنو كنا جتشو واللالان فوديتي تراكا خيسة تايه قدوم فيف مقا خايه فانا خيسة تايه فوتو تيف دوبا خايه سيفي آلي تي ولدتي دبلك آجيرا جتشو واللالان guyyaa boruu nagaya dhufaan beeku boruni bariyaan beeku atis message ummata kanaatiif kaayuu dhiisqa yogguu biyya qabanne maarreen si godha yogguu biyya qabanne maarreen si godha wanni kuni natingi ati akka nama mataa tokkootti deemta ati personally jaarmeen qabdu jaarmee jala deemaan jirtu jechuun namni ati gooftu ummatuma harargeetii fi khaarsii kana faa walit diruu malee gatiin biraa tokko hin jiru wanni kun gara si geessuun qabu wallaalaan lamaa sadii makiinaa keessa taa'ee footoo ta'eef duuba kaayee tiraaka keessa taa'ee maakrifoona gurra kaayatee nama arrabsu kuni gara tokko sin geessu ammas daranuu warreen si jaalatu sitti ammeessa amma nam meeqa horre nuti akka sappoortara phiiphiitti akka sappoortara bilxiginnaatti namoota daangaan qabne arrabsoonni kee kun nu horsiisanii jechuu garte nuti akka faarsee bultootaatti kana we are winner ittiin dhaadannaa jechuu nuti ittiin dhaadanna maaliifi wanni kuni gara si geessuun qabu ammaan nuti personally rakkina tokko sirraa hin qabnu akka Joor Mahammaditti personally rakkoo takka sirraa hin qabnu ati obboleessa keenya arraasi jaalanna boruusi jaalanna wanni siin jechaa jirru ati nama ifitti wallaalee arrasilaa baankii ta'e keessa mootummaan maallaqa sii naqxi personally maallaqa sii naqaa warri tujjaarri hundi siif naqanii amma siif yaadataa Junayd hangam takka adda cabse wallaalonni kun mee os yaadataa Junayd isa Ameerikaa keessa jira seetanii kan biddeena sirraa hin binnu baankii rabsii sinayna warningi khanna taa'ee guduun fe'eef moggaa kaayee warningi khannaa bar yoo sa'aa 24 keessatti yaadataa Junayd yoo gartee Khadiir martuun dhaabne balaa nuti haadirraa asiinu amma gartanii na umaan jiran gartee nuti ummataaf qabsooynaa jaquunis footoo if duuba kaayee ummata saba oromootiif qabsaawaa jirraa saba miidhamaa saba namni oromoof qabsaawu oromoo arrabsaa kun Khadiir martuu kana ilkeetana maraachee irraa nu guuraa ilkeetana yaadataa Junayd irraa yaasuu qabaa yoo inni irraa yaase ati ni dhaabdaa fi goofandiin ta'e amata deemtiin dhaabduuf gartee kun gartee yaadataa maaliif mucaa kana haakumumaa ugeessee nutti fayyisaa jaan kun as ba'ee manguddoon Oromoo manguddoon Harargee maraataa keessa nurraa qabadhaa meenu Khadiir martuu eessa qabuu dandeenya itti boonyee daddabne eenyu qabuu dandeenya Khadiir martuu warningi sanunda keessa tarree as geenyee jechuu garte anamma Joorii fi dhaamsa tokko dhaama wallaalaa yoo si deeggare si kuffisa si balleessa aaliiteetii walis si balleessa maqaa kees si balleessa footoo ta'e kaayyatee if duuba kaayee garte si dhaadaa si faarsaa ummata kaan arrabsaa jechuu namni tokko namni qabsoodhaaf deemu qabsaa'uuf deemu nama bilchaataa ta'uu qaba namni isa sappoortii godhu garte nama yaanni isaa namaaf qabatamu ta'uu qabaa jechuu namuma nama arrabsuuf goosh ja'aniin ta'uu qofa nama san qofa ta'uu qabu jechuu garte nuti Joohar keenya akkasiin jennu sumaaf dhaamna yoo dhaamsa keenya fudhatte ummanni siin taane ummanni wallaalaan si deeggaruurra
si dura dhaabbatuttuutu irra si fayyadaa siin jenna nuti. Akkana si godhan kun akkana si godhan. Amma vaaluu haga duraan qabdu daran amma torbaan lamaan dabre kana keessatti waa hedduu dhabdee jechuudha. Waan dhabde sii beeka anis ayinaa niin beeka. Gartee ummanni gamaa gamana bahee ilmaan abbaa tokko warreen duratti abbootiin isaanii waliin qabsoo godhaa ture. Warreen duratti nuti hiriyoonni isaanii waliin qabsoo godhaa turre sababii keetii walirra duulanii Jawaarii arrabsitanii ni arrabsinaa irratti walirra duulanii jechuudha. Kuni qabsaa tokkorraan eeggamu. Kuni sappoortara keetirraa hin eeggamu. Keessaahu warri ati xiisha kaayyattee deemtuun ummata faayidaa takka siin qabne diina si godhuu malee. Ummata faayidaa takka siin qabne gartee sii fi ummata Oromoo jidduutti balaa uumuu malee. Mee yaadataa Junaydii shaqaxa ganna tokko qabaa kan dhayxanii irraan bitinaa jettanii admaatti gootan. Minisootaan jiru barkan biddeena mana biddeenaa irra hiitan. Akka Marqoositti. Tanaafuu suutaa yoo deeman suuta jedhu suuta jetaan suuta waraanamaa kabajaan ni bareeddi. Kabajaan bareedduudha. Wal kabajuun beekamaadha. Jawaar Mohaammed yoomiyyuu ati kabajaa qabdaa. Nuti si kabajna. Sadarkaa dhiiraa siif qabna. Ummata kashlabbee tana. Warreen maqaa keetiin gartee warreen maqaa keetiin warra maqaa keetiin filoowii guddoo horuu barbaadu kana ummata kana xiqqeessi suutanarraa deemaa jiiniif irraa kadhadhu. Yoo ammoo hin dandeenye isaanii waliini dikee irratti haftaa jechuu alatti hafta gartee. Ammoo akkanaan Abiyyii buqqaasuu dhiisi ati. Akkanaan Abiyyii buqqaasuu dhiisi. Oromiyaa keessaa deddeemuun kan fagaataa jechuudha. Abiyyii fi ati walitti yaatanii Abiyyiin hoogganaa aalamaati. Kanaaf waan kana ta'eef kabajamaa keenya nu kana dhaamsi nuti sii qabnu. Teessee kasilaa nyaattu. Teessee kasilaa biizinasa kee dalagattu waan adda addaa ka gootu lafaa kaatee ifirra diidee if balleessaa jirta. Ifiif of balleessaa.